السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجم تودا فجالتم توني هردفتوني برسا ورما الحمد لله هاني نكوت نجيني في أنجال الله هم كبجارا باك جرت مرة نجاو دعوتنا كي فيديو أراك نكذا تحالة بالبلا بابر باتني قوتمان قوتو تلافو دندسني نسمبرتيس أكمل بالبلا كيسني وارني بالبلا كيسا كابو قوتمان قوتو تحالة تواتشو دندسني يجون إذا دعوتنا كي يا سنغوتشو في سافي تو كسمبر باجدا هاي دعوتنا كي يا آفي سابو فتشودا فاس جوجل كرومي كيسرني رفتني achi booda bakka sarchii kanarratti michuu joobis ittanii barreessanii michuu joobis achi booda sarchi goosiftu achi booda asirratti michuu joobis.com kajoo irratti yeroo tokkoof kilik gootu achi booda asirratti ayikoonii sarchiin jirti irratti yeroo tokkoof kilik gootanii achi booda bakka sarchii kanarratti jechuudha vaan jettanii barreessanii achi booda sarchi goosiftu achi booda haala kanaa suuraan kun isinii dhufa suuraa kanarratti yeroo tokkoof kilikni gootanii achi booda aappii uffachuudhaaf asirra suutu gadanii deemtu suutumaan gad deemtu gaduma deemtu suutumaan gaduma deemtu as jalatti aappii as tuqaa buufadhaa kajuu jalatti daawulood kajuu ni jira daawulood irratti kilik gootaniiti aappii kan buufattanii ayyee daawwattan kiyyaa yeroo kan buufattanii irra galtan haala kanaan isiniif fida as jalatti sheer iskiriin kajuu kanarratti yeroo tokkoof kilikni gootanii achi booda as jalatti start now kajuu kanarratti yeroo tokkoof kilik gootu achi booda haala kanaan isiniif fida achi booda share link kajuu kanarratti yeroo tokkoof kilik gootu achi booda asirratti koopii godhatu linkii isaati achi booda WhatsApp irra ta'us messenger irra ta'us gara bilbila keessaniitti linkii san share godhatan jechuudha linkii koopii godhatan haala kanaan achi booda haala kanaan share godhatanii achi booda bilbila keessan irratti jechuudha linkii san irratti yeroo tokkoof kilik gootanii hayyee daawwattan kiyyaa yeroo linkii irratti kilik gootan haala kanaan isiniif fida as jalatti kilikni gootu achi booda haala kanaan as keessa sanduuqa keessatti waan barbaadanne barreessitanii achi booda joonii yeroo haala kanaan joonii kilik gootan jechuudha haala kanaan salphumatti jechuudha bilbila abbaa xalafuu barbaadanii san guutumaan guututti buufama amma asirratti amma argaa jirtan kanaan to'attanii jirtan jechuudha garuu asirratti wanti isiniif barbaadu tokko jechuudha waan kana keeriif itti fayyadamadha jechuudha ammallee dabalataan aappii kana jechuudha bilbila abbaa xalafuu barbaadanii san irratti kan daawuloodii godhachuu qabdan malee bilbila keessan irratti miti jechuudha bilbila isa keessan irratti jechuudha linkii masan ergatan jechuudha haalumaa asirratti isin agarsiisan jechuudha yeroo linkii irratti kilik gootan haala kanaan daayirektii bilbila abbaa xalafuu barbaadanii san irratti hin gashaa egaa daawwattan kiyyaa isinii gala jeetan abdii qabaa viidiyoo kan akka namni baay'een argee irraa fayyadamu laayik sheer waliif godhaadha akkasuma tokkotuu keenyaaf hariiroo taatan fooloo gootaniin hordofuun tuqatinaadha barumsa birootti nagaa oltu deebinutti waan hordoftaniif galatooma.